Harka fuunii ashamaa akkam jirtu hordoftoota channel kiyya hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti simbiraa gahu. Egaa hordoftoota tiyya arras viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo waan baay'ee namatti tolu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Akka isinitti tolus abdii guddaan qaba. Namoonni channel kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan channel kiyya subscribe godha. Akkasuma immoo viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaa jechuudha. Kallatti maan gara barnootichaatti dabarra barnoota irraa kun ammoo akkamitti barreeffama bifa barbaanne WhatsApp irras ta'ee akkasuma immoo Facebook waan ajaa'ibaa akkamitti bifa nama ajaa'ibuun tekstii babbareedaa akkamitti barreessuu dandeenya akka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Jalqabarra Google Play Store keessa galuudhaan haala kanaan Fancy Key ka jedhu kana aappii haala kanaan ni barreessitu. Kun aappicha haala kanaanis ni baay'ee gas booda install gootu jechuudha. Aappii kana install ni gootu. Aappii baay'ee namatti tolu tokkodha. Akkasuma Facebook irras ta'ee WhatsApp wantoota barreeffamaan fayyadamu hundarratti baay'ee waan namatti tolu tokko bifa baay'ee gaarii ta'e tokkoon barreeffamoota argitan barreessuu dandeessu jechuudha. Hanga inni daawunlood ta'uun haala kanaan erga daawunlood ta'ee dhumatee jedhe open godhee isin garsiise jechuudha. Akkaataa haala itti fayyadama isaa jechuudha. Egaa haala kanaan open download ta'ee jiraate open ka jedhu kana isin tuyna. Egas booda enable fancy keyboard ka jedhu kana ni tuyna. Egas booda isa kana irratti ni tuyna jechuudha. Asirra barbaaduudhaan isa kunoo isa kana irratti yeroo tokkoof achi ni banna. Egas booda okay goona jechuudha. Akkasuma amma asirra deebinee iddoo kana tuyna. Iddoo si'a lammaffaaf asirra isa fancy key ka jedhu kana irra ni kenna. Egas booda haala kanaan banamee jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf WhatsApp keessa gallee haala kamiin akka barreeffama barreessuu dandeenyu isin garsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan nama kanaaf haay jedhee haa barreessu. Bifa nama ajaa'ibuun kan jalqaba haala kanaan mee fakkeenyaaf haay jedhee bifa normaalumaan haa barreessu. Egas booda isa lammaffaa immoo iddoo F kana tuquudhaan cool font jedhu kanarratti ni tuytu. Egas booda immoo as keessa filattu jechuudha. Mee fakkeenyaaf isa lammaffaa jedhu kana filadhu. Fakkeenyaaf hello jedhee haala kanaan yoo barreessu kunoo bifa nama ajaa'ibuun asirratti haala argaa jirtan kana baay'ee waan namatti tolu tokkodha jechuudha. Akkasuma ammas irra deebinee iddoo font jedhu kana tuquudhaan kan barbaanne irra kenna jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa filannu jechuudha as keessaa kan nutti tolu haa filannu. Kun ammas fakkeenyaaf isa kana filadha. Haala kanaan yeroo barreessitan baay'ee tokko waan namatti tolu tokkodha. Akkasuma immoo Facebook irratti illee waan barbaadan post godhuudhaaf fakkeenyaaf Facebook irra ni galla. Haala kanaan erga Facebook irra gallee kaanee fakkeenyaaf asirratti waan barbaanne barreessuudhaaf Facebook irrattis barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kun haala argaa jirtan kana WhatsApp qofa osoo hin taane Facebook irratti illee barreessuu dandeenya jechuudha. Haala nama ajaa'ibu. Fakkeenyaaf amma asirra deebinee yoo barreessinu baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Akkasumatti tolu abdii guddaan qaba. Irraa fayyadamaa isiniin jedha jechuudha. Baay'ee waan namatti tolu tokkodha. Akkasumatti tolu abdii guddaan qaba. Aappii kana qofa gabbuusuudhaan bifa barbaadaniin barreeffamoota adda addaa barreessuu dandeettu. Viidiyoon kun akkasumatti tolu abdii guddaan qaba. Yoo isinitti tole immoo like godhuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis share godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraa qabadhee hanga isiniif dhiyaadhutti